Nageenyi ko kapitaala firteessina gawwachaa akkam jirtu har'a viidiyoo kana keessatti akkaataa isin mana keessan teessanii lakkoofsa yookiin sim kaardii haarawaa ofii keessanii mana keessan teessanii orderii godhattanii yookiin immoo ajajattanii gara telekoom deemtanii telekoom naannoo keessan jiru deemtanii simii fudhattanii isin agarsiisaa jechuudha. Malli kun baay'ee bareedaa waan ta'eef isin agarsiisu step stepdhaan na hordofaa. Gaafa appii teleebirrii keessa gaafa seentan fuula akka kanaa isinii fidaa kan argaa jirtan kanaadha. Appii teleebirrii kanarraa maallaqa qabaachuu qabna jechuudha. Hanga xiqqaate maallaqa birrii 85 kan ittiin simii baafannu jechuudha. Fuula akka kanatti gaafa isinii fide asii ol harkifattanii gara gadii kana dhuftu jechuudha. Asii ol harkifattanii gara gadii kana dhuftu tarii fuula akka kanaa isiniin baasu yoo ta'ate kanatti isinii fide yoo ta'ate jalqaba gaafa seentanii jalqaba asii ol harkistu. Yookiin asii ol harkifattu jechuudha. Fuula akka kanaa gaafa isinii fide asii ol harkifattaniiti bakka moor jedhutti kilikii gootu. Bakka moor jettu kanatti kilikii godhattu jechuudha. Moor irratti kilikii gootanii gaafa moor iddoo jettu kanatti kilikii gootan isinii baay'isa yookiin isinii fida jechuudha. Baay'isa isinii fida bakka moor jettutti kilikii gaafa isin gootan isinii baay'isa. Moor irratti kilikii gaafa gootan fuula akka kanaa isinii fida jechuudha. Wantoota garaagaraa isinii fida jechuudha. Fuulota hedduu isinii fida. Asii ol harkifattanii iddoo online telesim jettu kanatti kilikii gootu. Online telesim irratti kilikii gootanii gaafa jettan gara keessa gaafa seentanii fuula akka kanaa isinii fide get started iddoo jettu kanatti kilikii gootanii fuula kana isinii fide log in with faayidaa isiniin jedha. Lakkoofsa national ID keetiin seenta isiniin jedha. Okay jettanii gara keessaa seentuu gaafa kana enter your phone number jedha. Phone number kee itti guutii jedha jechuudha. Phone number jechuun immoo lakkoofsa faayidaa ID keessan irra jiru jechuudha. Lakkoofsa kana itti guuttaniit send code jettuun. Kanaan booda OTP isinii erga. Koodii isinii erga. Koodii iimeeliidhaan yookiin lakkoofsa keessaniin isinii erga. Fakkeenyaaf kan koo iimeelii ofirraa qaba waan ta'eef daddafee karaa iimeelii waan na erguuf gara iimeelii kiyyaa deemeen achi dhaqee fudhadha jechuudha. Iimeelii irra jira jechuudha. Iimeeliin daddafee na erga. Karaa SMS ni erga. Karaa SMS yoo isin jalaa ture immoo gara iimeelii keessanii deemtaniiti cheekii gootu jechuudha. Amma gara iimeelii deemee lakkoofsa koodii sana fideen asitti bakka kanatti galchuun qaba jechuudha. Gara keessaa seenuudhaaf jechuudha. Amma beekaa simii baafachuufan deemaa jira yookiin sim kaardii ajajachuufan deemaa jira jechuudha. Halkan ajajanii ganama dhattanii fudhachuu dandeessu. Ajajattanii mana keessan teessanii bakka hojii keessanii teessanii ajajattanii dhattanii fudhachuu dandeessu jechuudha. Malli kun mala baay'ee bareedaa waan ta'eef itti fayyadamaan isiniin jedha. Yoo akka kanatti eddanii dhabdan gara iimeelii keessanii deemtu. Amma aappii iimeelii keessa gaafan deemu gara appilikeeshinii iimeelii gaafan dhaqu kunoo faayidaa nambar jedhee asitti koodii OTP nu ergee jira jechuudha. Kana caalaa kana irra kilikii godhee select gochuu qofa jechuudha. Select godheen as dhufee lakkoofsicha kana fudhadheen achi deebi'a jechuudha. Gara sanatti deebi'ee iddoo kanatti lakkoofsicha galcheen verify godheen asitti paste goone kana caalaa verify goona jechuudha. Lakkoofsa dijiitii 6 kana asitti galchine gara keessaa seenna jechuudha. Gaafa kana fuula kanaa gaafa isinii fide allow jettuun bakka asii ol harkifattanii jala isaa kana allow iddoo kanatti kilikii goonaa jechuudha. Allow iddootti kilikii goonee gara keessaa nu seensisaa jechuudha. Amma piroosesii simii baafachuu jalqabuu fi naashinaal ID keenya guutuu nuuf fidee information achirratti guutamee jiru hundumaa nuuf fidee jira. Kana booda asii ol harkifanneeti next jennee gara fuula duraatti deemnee amma iddoo fuula simii baafannu select service type jedha. Amma sim iddootti kilikii godheen sim kaardii filadha jechuudha. Faayidaa nambariitu karaa SMS amma kana turee dhufa jechuudha. Kanaaf iimeeliin fayyadama yeroo baay'ee iddoo sim kaardii type beetu kan kilikii gootaniiti sim kaardii kan jedhu kanatti select goona jechuudha. Sim kaardii select goona. Kana booda ol harkifannee neetwoorkii isaas ni filanna. 5G fi 4G tu jira. 5G warra isin hojjete 5G akkasumas 4G filanna. Warri 4G naannoo neetwoorkii 4G warri jirru voice plus data jedhaaf voice plus data kun akkuma kanatti ta'a jechuudha. Isuma waan ta'eef inni kun payment modality jedha. Payment modality jechuun immoo pre-paid fi post-paid dha. Amma kanfaltanii dhaquu fi naa sana kanfalu. Yoo amma kanfaltanii dhaqxan gaariidha naa sana kanfaluuf jechuudha. Gatiin isaa isintti dabaluu illee waan danda'uuf jechuudha. Kanaaf amma pre-paid irra kaa'u. Kana booda next jedheen gara fuula duraatti oofadha. Amma immoo choose your preferred number jedha. Lakkoofsa barbaadde filadhu. Asitti lamatu jira. Normaalii fi faanaayitii waan jedhutu jira. Normaal jechuun lakkoofsa normaalii akkasumatti jiru bakka show all jedhu kanatti kilikii gootanii yoo barbaadan filachuu dandeessu. Yookiin akkamatti show all irratti kilikii gaafa gootan end with start with continue minamna jedhee wantoota adda addaa kanatu jira. Kun jechuun lakkoofsa meeqanaa jalqabu meeqanaa xumuru akkasin filattan jechuudha. Otoo nama start with jedhee kan inni ittiin jalqabu yookiin end with kan jedhu kan inni ittiin xumuru. Kanaaf yoo barbaadan show all irra keessanii lakkoofsa keessan filattu yookiin immoo faanaayitii iddoo itti kanatti kilikii gootanii isas akkuma kanatti filattu lakkoofsa inni ittiin jalqabu yoo barbaadan lakkoofsa fedhii keessanii jechuudha. Lakkoofsi itti bareedu. Faanaayitii iddoon jettu kun immoo birrii dabala.
birrii dabalaa jechuudha. Lakkoofsa wal fakkaataa waan ta'eef lakkoofsa wal fakkaataa adda addaatii ool jedhee gooldii jedhee silfarii jedhee adda qoodee waan jiruuf jechuudha. Amma fakkeenyaaf lakkoofsi kun birriin dabalu jechuudha. Birrii 1,055 dha. Lakkoofsi dhumni isaanii wal fakkaatu kun lakkoofsa silfar warra ta'anidha. Lakkoofsa gooldii warri jennu immoo lakkoofsa gadi aanaa akkasumas lakkoofsa wal fakkaataa hundi isaa wal fakkaataa ta'ee piroomooshinii adda addaatiif akka salphaatti namaa qabamutti namoonni barbaadan akka kanatti keessa kan barbaanne filannaa jechuudha. Kun fedhii keenya irratti hundaa'a jechuudha. Lakkii hin barbaadus yoo jenne immoo lakkoofsa bakka noormaal jedhutti kilikii goonee lakkoofsa noormaal ta'e filachuu dandeenya. Gatiin isaa birrii 85 qofa waan ta'eef waanuma isin rakkisu takka illee hin qabu jechuudha akka fedhii keessanitti. Kun kan isin gargaaru lakkoofsa barbaadan akka fedhii keessanitti argachuudhaaf iddoo isin gargaara jechuudha. Amma bakka show all jedhu kanatti kilikii godheeme as keessaa tokkosaa filadha jechuudha. Show all irratti kilikii godhee tokkosaa filadhee yookiin konteen jedha kun amma lakkoofsa meeqa kan of keessaa qabu barbaade kana caalaa akka salphaatti nuuf galuu fi istartii bakka jedhu kan yookiin istartii yookiin indii keessaa salphaatti tokko lakkoofsa tokko filadheen gara fuula duraatti deemee isinitti agarsiisa jechuudha. Kana hunduma isaa kan tuttuquu fi isinitti agarsiisu kan amma indiis wiis kan jedhu kan kilikii godhee lakkoofsa wal fakkaataadhaan kan xumuruun barbaadani baafachuu amma mee kan lakkoofsa tokko tokkoon kan xumuruun barbaada tokko jedhee kan xumuru jechuudha. Tokko jedhee kan xumuru amma hin jira lakkoofsichi. Lakkoofsa garaagaraatu jira ammas lama kan xumuru jira 5 kan xumuru jira 3 kan xumuru jira lakkoofsa wal fakkaataadhaan kan xumuru jira. Akkuma gatiinsaa irratti barreeffamee jira jechuudha. Gatiinsaa inni dabala garuu lakkoofsichi ni jira jechuudha. Amma silfarii fi akkuma argitan silfarii pilaatiniyeemiin dhumee gooldiinis dhumeera kan jiru silfarii fi oolii yookiin lakkoofsuma akka makaanii jechuudha. Amma sarchi goonee gaafa jennu lakkoofsa tokko tokkoon ka'u yookiin lakkoofsa wal fakkaataa amma lakkoofsa tokko tokkoon ka'u gaafa sarchi godhe lakkoofsa tokko tokkoon akkanatti hin jijjiira jechuudha. Muraasatu jira baay'ee illee hin taane muraasa jira. Amma bakka sarchiitu kanatti kilikii gootu. Sarchi iddoo itti kilikii goonetti sarchii goona isatti galchine sana jechuudha. Amma 5 haa ta'uu 9 haa xumuru yoo barbaadan show all haa ta'uu kan barbaadan isin filattaniiti gara fuula duraatti deemtu jechuudha. Gara fuula duraatti deemtu. Kun amma all isaati lakkoofsa hunduma isaa agarsiisa. Hunduma. Duwwaa 9,753 jedhee 777 jedhee xumuraa jechuudha. Waan barbaade kana irra kilikii godheen next jedheen gara fuula duraatti deemaa jechuudha. Gara fuula duraatti yoon next jedhuun akka kanatti fuula kana naa baasaa iddoon kun iddoon informationii koo itti guuttadhuudha jechuudha. Iddoo lakkoofsa keessan filattaniin booda next jettuuni kanaan booda informationii keessan diiteelii asirratti guuttu jechuudha. Informationii keessan hunduma isaa asirratti guuttu inni iyyuu national ID keessan irraa select godhee isinii fida. Parsantii ta'ee national ID keessan irraa select godhee isinii fida. Isin garuu iddoo occupation jedhu kana azalatti hunda isaa guuttu amma akkuma argitan sadaffaarra marfaffaarra geenye jira sadii qofatu nu hafe paymentii order summary fi review waan adda addaa kana qofatu nu hafe isaan itti xumurra amma garuu additional information bakka jedhu kanarra geenye jira. Mee amma gara duubaa deebi'een raaliitiinuma waan tokko lakkoofsa tokko ajajeen isinitti agarsiisa. Mee amma ani isinumatti agarsiisuudhaaf jechan lakkoofsa 11 tokkoon dhumni isaanii kan 11 ta'e filadheen biteen isinitti agarsiisa jechuudha. Isin normaal keessanii fiduu dandeessu amma garuu ani paaniitii iddoo kanatti kilikii godheen kan tokko tokkoon ka'an fakkeenyaaf tokko tokkoon kan ka'an silfarii kan ta'e bitadha jechuudha. Silfarii kan ta'e 11 dhumni isaa kan ta'e kana fileetan bitee isin agarsiisa jechuudha. Hanga dhumaatti isin agarsiisa akkamitti akkan bitee akkamitti akkan kanfalee akkamitti akkan dhaqee fudhadhe jechuudha. Baay'ee salphaa fi iddoo bareedaadha. Toon namni hedduun achi dhaabbatanii taraa eeggatanu isin immoo seentanii fudhattanii bahuu duwwaadha jechuudha. Baay'ee bareedaa waan ta'eef amma lakkoofsa mana 11 dhumni isaa ta'e kun baay'ee jira jechuudha. Lakkoofsa baay'ee jira. An keessaa tokko select godhadheera kanaan booda next jennaan. Next gaafa jenneen fuula kana isinii fide additional information isin jedha. Iddoo additional information personal detail keessan guutu. Personal detail keessatti occupation jedha. Achi dhattanii kan barbaadan professional guutee education degree guutee amantaa guutee afaan guutee hunduma isaa qabalee ganda lakkoofsa manaa hunda guunnee maqaa keenya guutuu isaa akka kanatti guunnee lakkoofsa keenya hunda akka kanatti guutuu isaa cheekii godhanneen booda jala kana dhufnee jala kan kanatti nuu fidee locationii bilbili keenya ofii isaati locationii select gochuu danda'a. Isin otoo yoo iddoo address selection jedhu kanatti kilikii gootanii select akka inni godhu gochuu dandeessu. Automatically bilbili keessan ofuma isaati select isin godhee iddoo isin fudhachuu dandeessanis isinitti himaa jechuudha. Amma ani iddoon fudhachuu barbaade kunoo iddoo kanaadha jechuudha. Amma amboo gabaa baqqalaa bakka jiru kana telee bakka sana jiru irraan fudhadha. Baay'ee natti dhiyaata teleen iddoo sanaa waan ta'eefin dhaqeen achi fudhadha jechuudha. Maaliif salphaa waan ta'eef naannoo telee naannoo keessan irra jiru kaawwachuu dandeessu. Iddoo kanatti informationii jiru hundumaa yoo gara biraa ta'e immoo fakkeenyaaf iddoo jimmaa ta'e iddoo jimmaatti select gootu. Kanaan booda next conform iddootti kilikii gootaniit gara fuula duraatti deemtu. Amma fuula ani guute hunda isaa naa fida irra deebi'eetan laalaa jechuudha. Waan guutan hunda isaa informationii hunda isaa isinii fida
irra deddeemtanii sirrii ta'uu dhabuusaa cheekii gootu. Edda cheekii gootaniin booda amma iddoo kanatu jira laggeengo kanatu jira iddoo kana hoo select gochuu barbaadan diimaa isinitti ibsa. Maal jedhe isiniin jedha dubbisii isiniin jedha read full terms jedha. Seera isaa hunda dubbiseedha iddoo full term jedhu kilikii gootanii asii ol ooftanii ilaaltu jechuudha. Barbaadan dubbisuu barbaadan asii ol ooftanii akka waan dubbistanii ilaaluu dandeessu. Dubbistanis immoo gaariidha yeroo yoo qabaattan maal akkasiin gochuu qabdanii. Edda kanatti hunda isaa ol ooftanii ilaaltaniin booda jala isaa kana dhuftanii I understand and agree bakka tutti kilikii gootu jechuudha. Amma akkanatti ol ooftanii qaab jettan maal akkasiin barbaachisu maal gochuu akka qabdan seerota jechuudha. Seera jiruudha fi warning akkamii qaba akkasumas waaraantii akkamii qaba bilbilichi lakkoofsi bittan kun amanamummaan isaa hangamii akkam akka bakka waan isin barbaachisu jechuudha. Waan isin fayyaduudha caala isaan qofa osoo hin taane waan isin fayyadutu asirra jira jechuudha. Erga dubbisnee xumurreen booda jala isaa kana dhufneetiin I understand and agree iddoo tutti kilikii goonaa kanaan booda select nuuf godha jechuudha. Kun asitti amma select godhe kanaan booda next jennaan. Next jennaani gara fuulatti anutti nu dabarsaa amma order summary waan jedhutu jira jechuudha. Manatti isin fidan immoo ofii xaxanii fudhattu waan jedhutu jira. Self pick up and home delivery waan jedhutu jira. Mana keessatti akka nuuf fidan gochuu dandeenya ofii keenya dhannee fudhachuu dandeenya jechuudha. Waan bakki namoonni bakka hojii adda addaa qabdan iddoo hojii keessatti akka isin fidan gochuu dandeessu. Namoonni kaan immoo dhattanii seentanii lakkoofsa ajajadhin qabattanii seentanii lakkoofsa keessan fudhatanii baatu jechuudha. Hojjetamee isin eegaa waan ta'eef waanuma isin rakkisu takka illee hin qabu jechuudha. Kanaaf akka kanatti ol harkifannee ilaallaa jechuudha. Wantoonni maal akka guutamanii jiran lakkoofsi nuti ordarii goone kam akka ta'e amma lakkoofsi nan ordarii godhe as jira bakki nan fudhadhullee as jira maqaan koo as jira hundi information hundi isaa bakka kana jira jechuudha. Bakka kana jira maallaqa kanfaluun irra jiraatu kanfaluun qabaa itti waliigaluu qabna jechuudha. Edda kanfaltaniin booda kana booda jala kana dhufnee process to payment bakka jedhu kanatti kilikii goonaa jechuudha. Amma process to payment irra gahee jira jechuudha. The number is not received yet may be taken by another customer before you proceed to payment. Yeroo amma nuti kanfallutti namni biraa ni fudhata yoo ta'ate simichi yookiin lakkoofsi kun kan nama biraa ta'a jechuudha. Kan nama kanfalatee ta'a. Anamma haa kanfalu amma kanatti kanfaleen jira jechuudha. Process jedha amma kanfaleen jira 1,078 pay jedheen kanfala amma completely kanfaleetan jira jechuudha. Amma kanfaleen jira message naa galee bakka pay jettu kanatti kilikii gootanii okay irratti kilikii gaafa nuti goone akka kanatti payment successfully jedhee nuuf fidaa jechuudha. Kan amma kuni successful ta'eera screenshotiin godhe amma payment xumureetan jira. Go to delivery bakka jedhu jira. Akka kanatti dhumarraa akka kanatti isinii fida jechuudha. Kanatti isinii fida. Kana booda amma not ready yet jedha. Amma hin qophoofne gaafa qophaa'e ready jedha. Pick up dhaqee fudhadhu jedhee yoo kanatti isinii barreessa. Baay'ee salphaa waan ta'eef mala kanatti gargaarama yeroo keessan isiniif qusata. Erga akka kanatti xumurtaniin booda sa'aatii barbaadan sana dhattanii fudhachuu dandeessu. Baay'ee salphaa waan ta'eef edda isin fudhattaniin booda immoo collected jedhee bakka kanatti fudhachuu keessan kan agarsiisu isiniifidha. Isaan illee bilbilanii isin gaafatu jechuudha. Fudhattanii isin gaafatu akkanatti itti gargaarama. Yoo barbaadan immoo bilbilanii isin yaadachiisu xumurameerati dhaqee fudhadhu isiniin jedhu. Malli kun mala baay'ee salphaa waan ta'eef hedduu gaariidhaa itti gargaarama. Yeroo keessan seefii godhadhaa isin jechuun barbaada. Akka barbaadanitti mana keessan teessanii aappii keessan fayyadamtanii bilbila keessan irraa eeyyattanii salphaatti yeroo keessan qo'achuu dandeessu isin jedha. Nagaan naaturaa waan marmatti hordoftanii guddaa kabajamaa. Viidiyoo kana laayikii walii keessaniif sheerii gochuun dagatina. Laayikii foloo gochuun maatii kanatti dabalama. Yeroo gaarii viidiyoo biraatiin wal agarra nagaatti.